Garummaaf naataan sitti bunkoo dhageessa laata daraara koo dhageessa laata daraara koo. Sambooda garam deemte? Gara sagantaa deemaa turte sanas osoo hin deemin of duuba deebite moo? Eessa jira jedhanii na gaafachaa turan. Nama sagantaa isaa hirmaachuuf deemaa turte sanatti moo himteertaa? Yeroo nani fakkii qabadheen jiru sanatti kan bu'an hedduu ture. Wanti dhaamattu jira tarii. Fakkichis kunoo isuma kanadha, isuma argaa jirtan kanadha. Akkam jirtu hordoftoota keenya kan hordofaa jirtan kun chaanaalii Kakuu Miidiyaati. Sagantaan idilee keenya sanbata duraa galgala sa'aatii 2 jalqabee turtiin keessummaa nuti Kakuu Miidiyaa waliin taasifnu kunoo jalqabee jira. Hanga dhumaatti viidiyoo kana daawwachuun hin dagatinaan isiniin jedha gamanumaanii. Warreen chaanaalii kanaaf haaraa taatan chaanaalii kana sabiskiraayib gochuun nu jajjabeessaa. Viidiyoo kana yoo isinitti tole laayik gochuudhaan jalqabaan isiniin jedha. Guyyaa har'aaf sagantaan nuti isiniif qabannee dhufne sagantaa keessummaa Kakuu Miidiyaa keenyanii guyyaa itti ajaa'iba wayii dhageessan raajii fakkiin asitti argitan kuni raajii hin hojjete fakkiin haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaamii akkasuma dinqii hin hojjete guyyaa itti dhageessanidha. Keessummaan nuti guyyaa har'aa isiniif qabannee dhufne ajaa'iba fakkiin kun raawwate raajii fakkiin kun raawwate afaan isaanii nutti himuuf jiru. Isinis viidiyoo kana jalqabdanii addan kutina hanga dhumaatti daawwadhaa waan ta'e dhagahuuf jirtu. Ajaa'iba raajii dinqii haati keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaamii raawwatte afaan keessummaa keenyan isinitti himama. Waan ta'e waan raawwate isaanumarraa kan dhageessan ta'a. Hanga dhumaatti hordofuun dagatinaan isiniin jedha. Egaa amma kallattumaan gara sagantaa keenyaatti galuun dura keessummaan keenya guyyaa har'aa eenyudha? Eessaa dhufanii? Maaliif dhufanii? Amma eessa jiraatu waan jedhu isaanirraa kan dhageenyu ta'a. Amma kallattumaan gara keessummaa keenya guyyaa har'aattan isin dabarsaa. Jalqaba garuu waanan isinitti himuun qabaa. Waanan hordoftoota Kakuu Miidiyaa biraan gahuun qaba jedhanii keessummaan keenya sa'aatii qabanirraa sa'aatii isaanii aarsaa godhanii istiidiyoo keenyatti argamanii jiru. Isaaniif maqaa koo hordoftoota kootiin guddaa galatoomaan isaaniin jechuu barbaada. Mee eenyu jedhamtu? Eessaa dhuftanii? Amma eessa jiraachaa jirtu? Hordoftoota keenyaan wal bariinsa taasisimee obboleessa keenya. Tole, hunda duraan dursee Kakuu Miidiyaan guyyaa har'aa keessummaa kabajaa taasistanii waan naaf feertaniif guddaa galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Ani maqaan koo Daaqoon Tasfaa Addunyaa jedhama. Kan inni itti dhaladhe godina Shawaa Lixaa aanaa Qindabaratti, amma immoo kanan jiraachaa jiru godina Shawaa Bahaa magaalaa Adaamaati. Sababa barnootaaf gara Adaamaa dhufeen jira. Kanan barachaa jirus yuunivarsiitii waggaa arfaffaa faarmaasiin barachaa jira. Gama dubbii hafuuraatiin immoo tajaajila waldaa duukaa bu'ootaa Wiirtuu Shawaa Bahaa magaalaa Adaamaati. Tole, egaa akka dhageessanii obboleessi keenya Daaqoon Tasfaa Addunyaa jedhama. Kan inni dhalatee guddate godina Shawaa Lixaa aanaa Qindabarattitti. Amma kan inni jiraachaa jiru godina Shawaa Bahaa magaalaa Adaamaatti jechuudha. Barataa yuunivarsiitii Harambee dipaartimentii faarmaasii waggaa afuraffaadha bara kana. Kanaaf sababa barnootaatiif gara magaalaa Adaamaa kan dhufedha jechuudha obboleessi keenya. Obboleessi keenya ijoon wal arguu keenya guyyaa har'aa isa wajjiniin as istiidiyoo keenyatti taatee waan uumame waan ta'etu jira. Isa nutti himuuf obboleessi keenya kan inni istiidiyoo keenyatti argame. Haati keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaamii fakkiin ishee asitti argitan kuni raajiin inni fakkiin kun raawwatetu jira. Waanan isinitti himuun qaba jedheeti kan inni istiidiyoo keenyatti argame. Waan uumame kana keessatti immoo fakkiin kun maal hojjete? Raajii akkamii hojjete? Maal keessaa isa baase? Maalirraa isa oolche? Waan jedhu isumarraa kan dhageenyu ta'a. Mee obboleessa keenya maaltu uumame? Fakkiin kun raajii akkamiiti kan inni raawwate? Fakkii kana qabattee ati eessa deemaa turte? Guyyaan isaas guyyaa akkamii ture?
Fakkii kana qabattee kan deemaa turteef ati garam imalaa turte guyyaa sana? Maaltu immoo uumame? Waan uumame kana keessaa fakkii kana qabattee gaafa deemaa turte sana akkamitti bahuu dandeesse? Waan guyyaa sana ta'e mee jalqabaa kaasee nu taphachiisi. Tole, ijoon wal arguu keenya sababa ana balaa konkolaataa na mudate yookaan immoo balaan tasaa na mudateenidha. Balaan kunis kan inni na mudate godina Shawaa Kaabaa gara Salaalee otoon imalaa jiruuti. Guyyaa sanas naannoo Dabra Tsigee Gadaamii Kurfaa Maariyaam otoon deemuuti. Guyyaan sunis bara 2015 ji'a adoolessaa keessa ture. Naannoo sa'a 11 haga 12 gidduu ture balaan kun kan na mudate jechuudha. Sababni ani deemuufis immoo guyyaa sana akka carraa sirna taakililii yookiin immoo sirna gaa'ilaatu raawwatama ture. Margeetaa tokko achi keessa ture bara 2010 isa bira taa'ee barnoota dubbii hafuuraa barachaan ture yookiin sirna galatoo. Sababa sanaaf siilii haadha keenya qulqulleetti Dubroo Maariyaamii kennaa godhee isaaniif qabadhee bahee manaati. Magaalaa Adaamaarraa gara sana deemaan jira jechuudha. Siilii kanas waldaa duukaa bootaa Shawaa Bahaa magaalaa Adaamaa irraatiin bitee imalaa jira ture. Yeroo kanatti nama kanaaf gaa'ila ture. Margeetaadha ana na barsiisaniiru waan ta'eedhaafu siilii kana isaaniif qabadhee baheen ture. Yeroon kanatti qarshii yoon fudhadhe qarshiin isaanii kenne qarshiin hin badaa, uffata yoon isaaniif bite uffanni hin badaa. Kanaafuu kennaa bara baraa godhee haadha keenya qulqulleetti Dubroo Maariyaamii yaadannoo isaaniif ta'a jedhee siilii haadha keenya qulqulleetti Dubroo Maariyaamii qabadhee bahee sa'aatii sanatti deebi'ee kanan isaaniif bite kun kennaa godhee kanan isaaniif laachuuf ka'ee deebi'ee anaaf fayyinaaf naa oole jechuudha. Ganamallee gaafan bahus immoo haadha keenya qulqulleetti Dubroo Maariyaamii kadhannaa taasiseen ture Uddaasee Maariyaamii. Akkasumallee immoo yeroo hunda ganamaa fi galgala salaam likii otoon jedhiin ooleen buluun ture. Yeroo kanattis boqonnaa nagaa boqonnaa guddaan argadha ture. Yeroon maqaa ishee waammadhu, yeroon kadhannaa taasisu boqonnaa guddaan argadha ture. Guyyaa sanas immoo Dubroo Maariyaamii waan hin jaaladhuudhaaf siilii kana isaaniif qabadhee imalaan ture. Yeroon qabadhee deemaa jirutti namoota hedduu wajjin konkolaataa yaabbadheen jira ture. Ani kanan jiru makiinaa kana keessadha. Gaabbinaan jira ture, shufeera maddiidha. Yeroo kanatti makiinaan fuulduraan nutti dhufee nullee deemaa jirra. Makiinaan dhufee kanuma wal rukutee argine. Yeroo sanatti ani akka balaqqeessa wayyaa haala akkasiin arge malee maal akkan ta'e sa'aatii sanatti waan tokko waan hin beeku hin qabu. Anaa fi mucaan tokko na maddii jirti. Nu lamaan siilii kana walirratti qabannee jirra. Shufeerri nu maddii jira. Yeroo kana fuulduraan gaafa rukutu miila kiyya akkas jala gatee kan mucaallee jala gatee shufeerri immoo akkas haalli inni itti jiru. Yeroo sana siiliin nurra jiru kun asii olee ka'eetiniin mastaayitii achi faca'ee sana mastaayiticha nu gaarrade. Darbee nu duuballee kan taa'u mucaan nu duuba kan taa'ullee isallee ni oolche siiliin kun jechuudha. Unu lamaanillee mastaayitii kana nu gaarradee duubatti mastaayitiin kun gaafa rukutu warreen duubaallee ija kan jaamse jira. Qaama adda addaa miidhaa adda addaa kan irraan ga'ee jira mastaayitiin kun. Yeroo sana shufeerris immoo maddii kiyyaatii mastaayitichis isa mummuree inni qaamni isaa tokkollee mul'achuu hin dandeenye jechuudha. Fireedhaan lakkaa'anii fuudhanii achi keessaa baasan jechuudha. Ciisee ilaalaa ture ergaa achi makiinaa keessaa nu baasaniiti. Yeroo kanatti makiinaa addaan baasanii achi keessaa erga ba'aniiti gara hospitaalaatti tiraafikoonni naannoo sunii fi uummanni naannoo sunii gara hospitaalaatti warreen dhumanis warreen lubbuun jiranis achi keessaa nu baasanii gara hospitaalaa nu geessanii. Yeroo kanas immoo namoota
11 dhume jechuudha ana biraati. Nama meeqa taatanii deemaa turtan? Afuriin fe'eera naannoo gara 20 yoo darbe malee kanaa gadi hin ta'u. Isa keessaa walakkaadhaa ol lubbuun isaa battalumatti darbee jechuudha guyyaa sana. Naannoo nama 11 noormaalii ni dhumanii. Kanaan alaa kan akka kiyyaatti lubbuun tarafan anaaf mucaa namaddii fi gara duubaan nam tokko kanaan alaa qaamni isaanii hir'uu kan ta'an isaan kanneen akkasii kan ija jaaman kan ilkaan akkasuma fuulli kan badee fi mataan kan buruqee qaama miilaatiin gadillee kan miidhaman hedduu isaaniitu jiru jechuudha. Malee kan du'an nama 11 yeroo sanatti. Maaltu sitti dhaga'ame? Fakkii kana qabattee jirta gaafa sana. Fakkiin kuni gaafa namoonni achiisin kaasanii waan ati qabattee jirtu kana faa harka kee irratti gaafa argan namoonni maal jedhan waan akkamii dubbatan? Fakkii kana qabattee gaafa balaa akkasii konkolaachisaan si maddiitti battalumatti lubbuun isaa darbee ati garuu balaa salphaan sirra gahee balaa sana keessaa yeroo ooltu sitti maaltu dhagahame? Namoonni immoo yeroo raajii akkasii sana argan yaada akkamii waan akkamii dubbatan? Egaa yeroo sanatti ana gaabbinaadha yeroo na baasanii makiinaa gaabbinaa fuulduraan irraa cabsanii sa'aatii sanatti yeroo na baasanii achi ciisee na ciibsan jechuudha. Lafa na ciibsanii yeroo sanatti fakkii qulqulleetti dubroo maaraminaa fida fakkii qulqulleetti dubroo maaraminaa fida fakkii qulqulleetti dubroo maaraminaa fida jedhee yeroo sana waataan ture. Isheetu lubbuu hobaasee fakkii dubroo maaraminaa fida fakkii dubroo maaraminaa fida isheetu na oolche. Maal jedha jedhanii yeroo sanallee namoonni natti naanna'anii eessa jira jedhanii na gaafachaa turan. Yeroo sanatti gaabbinaa keessaa naa fuudhaa jedhee gaabbinaa seenanii fakkii qulqulleetti dubroo maaraminaa fidanii yeroo sana qabadheen boo'aa ture jechuudhaan. Yeroo nani fakkii qulqulleetti dubroo maaramii qabadhee situ na oolche situ na baasee yaada koo yaa dubroo maariyaam jedhee yeroo nani imimmaan koo lolaasaa ture yeroo sanatti namoonni ni ajaa'ibsiifatanii dubroo maaramiin isa baaste dubroo maaramiitu isa oolchite gaabbinaa keessa taa'ee namni inni of kaluyyuu ture inni akkamitti akkana of kalee inni carraa qabeessadha jedhanii yeroo sana dubroo maaramiillee warreen amantaan isaanii ortodoksiis haa ta'u amantaa musliimaa amantaa kiristaanaa amantaa pirootestaantii kan ta'an namoota hedduu haadholiin yeroo sana boo'aa turan na wajjin yeroo nani fakkii qabadheen jiru sanatti kan bu'an hedduu ture. Akkasumallee agannaqee hospitaala seenee hospitaala bakka na ciibsan sanatti achumatti illee ani fakkii qulqulleetti dubroo maaramii ofirraan fageessinii wajjuma bakkuma ciisu ture fakkiin haadha keenya qulqulleetti dubroo maaramii mataa koo Fakkichis isuma kanadha miti? Fakkichis kunoo isuma kanadha isuma argaa jirtan kanadha. Yeroo sanatti fakkii kana qabadheen achi keessatti isaanii boo'icha hin dhiisne ture. Yeroo sana doktoroonni narsoonni akkasumallee namoonni yeroo sana na gaafachuudhaaf ol seenaa turan kan na beekus kan nan beeknes yeroo sanatti na waliin boo'aa turan jechuudha. Fakkii kana arganii dubroo maaramiin na oolche jedhee yeroo nani boo'aatti ture sana jechuudha. Gaaf sana ati kan imalaa turte gaa'ila hirmaachuuf gaa'ila sanarratti immoo kennaa gootee nama sanaa kennuuf turte fakkii kana qabattee kan deemaa turte. Balaan kun gaafa isinirra gahu egaa sa'aatiin isaas gara galgalaati achii isin fuudhanii gara hospitaalaa isin geessanii san booda garam deemte? Gara sagantaa deemaa turte sanas osoo hin deemin of duuba deebite moo gara sagantaa sanaa deemtetta moo akkamtu ta'e mee isa booda hoo eessa garam deemte? Nama sagantaa isaa hirmaachuuf deemaa turte sanatti moo himteerta? Maal jettee itti himte? Yaada akkamii immoo si kaasan waan kana balaa akkanaatu nu mudate gaaf jettuun? Egaa yeroo sanatti kallattiidhaan hin dhageenye mucaan akkasuma dubbii afuraaf dubbii barumsa addunyaa kan hin baratu gwaadanyaan kiyya hin jira achuma isa qofaatu dhagahee isatti naaf bilbilanii inni dhufee na bira gahee jechuudha galgala sana. Isaan bira gara kee dhufe? Inni isaanitti himne sa'aatii sanatti isaan biraa gara kiyya dhufee inni na qaqqabee halkan sun muluusaa isatu na wajjin ture. Akkasumallee mucaan kan duubaatiin bahe sana ana waliin nama saditu bahee mucaan tokkichi bahe sunillee na wajjin ture jechuudha.
Egaa mucaan si bira dhufe sun isaan biraa ka'ee balaan kun gaafa sirra gahu itti bilbilatteeti kan inni dhufe. Erga hospitaala baate gara sagantaa deemaa turte sana deemterta. Hospitaala ergan baheetii gara sana hin deemne asii ol hin deebi'e jechuudha. Gara Adaamaatti. Gara Adaamaatti nan dhufe. Gara Adaamaatti ergan dhufes immoo tajaajiltoonni kan waliin tajaajilu wiirtuu Shawaa Bahaa Waldaa Duukaa Bu'ootaa isaan dhufanii na jajjabeessaa turanii yeroo sanatti anis waa'ee Dubroo Maaramii kana ragaa bahan ture yeroo deemu lafan deemutti ergasiiti anaa fi barumsas naa ta'e ajaa'iba ishee mana kiristaanaa keessatti kan hin dhaga'u ajaa'ibni ishee deebi'ee ana irratti ta'e ajaa'iba ishee hojjette ajaa'iba ishee raawwatte maqaan ishee haa galatoomu maqaan ishee haa eebbifamu jechuun barbaada oolmaa ishee jecha koon arraba koon humna koon dubbadhee xumuruu kan hin dandeenyedha waan ta'eedhaaf. Warra du'an keessa jiraataa na taasiste anaani galanni fi ulfinni isheef haa ta'u. Tolee hordoftoota keenya akkuma obboleessa keenyarraa dhaggeeffachaa turtan egaa adoolessa 15 bara 2015 gara Salaalee imalaa yeroo turetti fakkii kana qabatee kennaa namaaf kennuuf yeroo deemaa turetti obboleessi keenya balaan konkolaataa isarra qaqqabe. Balaa konkolaataa isarra qaqqabe kana keessaas fakkii kana laphee isaarratti qabatee deemaa waan tureef isa maddiidha. Konkolaachisaan lubbuun battalumatti yeroo darbu inni garuu balaa salphaan irra qaqqabee obboleessi keenya haadha keenya qulqulleetti dubaroo Maariyaamii qabatee waan manaa baheef lubbuunsaa ooluu danda'ee jira. Egaa haati keenya qulqulleetti dubaroo Maariyaamiin akkasuma qulqulloonni ergamoonni warreen waaqayyoon kabaje balaa garagaraarraa nu oolchu ibidda boba'u keessaa nu baasu jennee nuti warreen amantaa ortodoksii tawaahidoo qabnu barumsa akka kanaa yeroo dabarsinu namoonni kun qoosaatti fakkaatu dhuguma dubbachuuf raajiin haati keenya qulqulleetti dubaroo Maariyaamii raawwatte kun waan qabatamaan barumsa irraa argannuu fi waan ija keenyaan arginee amanuu dandeenyu keessaa isa tokkodha jedheen fudhadha. Obboleessa keenyas balaa akka kanaa keessaa haati keenya qulqulleetti dubaroo Maariyaamii kan isheen si oolchite hanga dhumaattis eegumsi ishee sirraa addan bahin jechuu ni barbaanna. Dhuguma dubbachuuf taananii balaa salphaan namarra qaqqabee ooluu miti lubbuun hafuun baay'ee ulfaataadha. Dhuguma dubbachuu fi dinqiidha raajiidha jennee obboleessa keenyarraa akka amma dhageenye nuti ni dinqisiifannee isiniin jechuun barbaada. Egaa obboleessi keenya waan kanadha kan inni nutti himuuf gara keenya dhufe. Mee erga sanaa yookaan immoo erga taateen kun ta'e fakkii qabattee deemaa turte kana kennaa gootee namaaf kennuu caalaa ofii keetii mana keetti hambifattee umurii kee jirtutti fakkii kana fuulduratti kadhannaa godhachaa jiraachuu filatte. Fakkiin kun ana du'a keessaa na oolchite haati keenya qulqulleetti dubaroo Maariyaamiin dabarsee nama biraatiin kennuu jettee ofii kee bakka kadhannaa kee kaawwachuuf kan filatte. Nama sanatti erga fayyite yookaan erga balaa sirra ga'e sanarraa damdamattee akkanatti balaa akkasiitu na mudateen karaarraa deebi'ee fakkii akkasii qabadheen ture kennaaf sii kennuuf fideen dhufaa ture garuu si dhaqqabuu hin dandeenye jettee itti himteetta. Iyyeen itti meenjira isaanillee itti meenjira na dursanii dhagahanii isaanii mucaa kwaaddanyaa kiyya irratti bilbilaa turanii dhagahanii jiru ergasiitii naaf bilbilanii yeroo sanaaf ani dubbachuu hin dandeenye ergasii buleessaa naaf bilbilanii na dubbisanii turanii bagaa Maaramiin si oolchite jedhaniitiniin yeroo baay'ee galateeffachaa turanii Maaramiidhaan jechuudha. Isaanis sirna gaa'ila isaaniillee nagaan gaggeeffatanii nagaan xumuranii ani garuu gara Adaamaatti oli imale jechuudha. Gara Adaamaatti dhufee yeroo sana isaan sirna gaa'ila isaanii seeraan gaggeeffatanii waaqayyo baga si baasee Maaramiin baga si oolchite jedhanii guyyaa sana wazeemaa haadha keenya qulqulleettii kidaana miratii ture. Tole haa ta'uti dhuguma dubbachuuf waan dinqiidha. Akkuma jalqaba jedhee hordoftoota keenya mee sana booda waan sitti dhagahame
yookaan fakkii kana qabattee deemtees balaa akkasirraa ooluu keetti akkasuma haadha kee qulqulleettii dubaruu maariyaamii kadhattee bahuu keetti namoonni kun battalumatti lubbuun isaanii yeroo darban ati garuu osoo balaan sirra hin gahin rifaatuu fi balaa salphaan qofti sirra qaqqabee yeroo balaa san keessa ooltu waan akkamiitu sitti dhaga'ame yookaan immoo miirri kee akkam ture miira akkamii keessa turte? Ani yeroo sanatti baay'ee of hin beeku ture. Garuu immoo balaa kana keessa ooluu kootiif ani Waaqayyoon guddaan galateeffadha. Haadha koollee qulqulleettii dubroo maariyaamii guddaan galateeffadha. Warra du'an keessa jiraatan na taasiste. Warra guyyaa sana turan keessaas immoo ana nama nagaa na gootee umurii irratti umurii naaf dabaltee jirti. Maqaan ishee haa kabajamu ilma ishee waliini. Ani guddaan gammada jechuudha. Maaliif na hambistellee jedhee kan yaada maaliif wattan akkananii waa'ee ishee dhugaa baafuuf akkananii baradhuuf akkasumallee akka uummannis irraa baratuu fi ajaa'iba ishee kanaaf na hambiste. Yeroo kamiyyuu konkolaataa keessa yeroo seenu otoo hin dubbatiin illee hafee hin beeku jechuudha ergasiiti. Maaliif oolmaa isheen naaf ooltee dubbachaan ture namoonni ni ajaa'ibsiifatu jechuudha. Kanaaf oolmaan qulqulleettii dubroo maariyaamii guddaadha. Haati keenya qulqulleettii dubroo maariyaamiin isheen arjummaa isheetiin akkuma amma nagaa naa laattee ammas immoo kana booda yaadannoo isheellee nan taasisa. Yaadannoo isheellee guyyaa sanallee nan kabaja. Inni biraan immoo guyyaa dhaloota isheellee duraan kabajaan jira. Waggaa waggaadhaan yeroo hundumaa ammas immoo dabalee nan kabaja. Warreen dhugumatti amantaa ortodoksii hordoftan hundi keessaniyyuu ajaa'iba ishee kana duraanis dhagaa turtanii. Ajaa'ibni ishee kan kitaaba irraa dhageenyu qofaa miti yaanarrallee ga'ee jira kunoo ajaa'ibni isheen hojjette lubbuu kiyya fayyiste. Kanaaf oolmaan qulqulleettii dubroo maariyaamii hagana hin jedhamu. Raajiin haadha keenya qulqulleettii dubroo maariyaamii kan barreeffamee fi kan dhageenye qofa miti. Ana biratti qabatamaan argeen jira ofirratti argeen jira waan jedhu nu kaasee jira. Isa dura garuu sagantaa keenya osoo hin xumuriin gaafii tokko obboleessa keenya gaafadha. Hiriyoota isaarraa akkan odeeffadhetti maatii isaanii keessaa isaa fi obboleettii isaa nama tokko qofatu amantaa kana hordofaan dhagahe. Mee odeeffannoon kun ammam dhugaadha? Yoo dhugaa ta'e maatii keessan keessa siif obboleettii kee malee maatiin kee amantaa biraa keessa jiru. Garuu amantaa kana qabattee fakkii haadha keenya kanas qabattee balaa kanarraa gaafa ooltu maatiin kee akkasuma immoo warreen biraa kan amantaa kee kana keessa hin jirre maal jedhan waa'ee kana wanni isaan dubbatan tarii jira. Jalqaba irratti odeeffannumtiin ani amma jalqaba sii kaase kuni ammam dhugaadha? Dhuguma maatii keessan keessaa siif obboleettii kee qofatu amantaa kana qabatee jira waan jedhu sana naa kaase. Eeyyan dhugaa jettanii amantaa kana kan qabatee jiru anaa fi mana keenya keessaa anaa fi obboleettii kiyya qofaadha jechuudha. Mana keenya keessaa anaaf obboleettii kiyya qofa amantaa kana kan hordofu kan amantaa ortodoksii tawaahidoo. Isaan sana keessaa nuti eeyyama waaqayyoo ta'ee jaalala isaa ta'ee mana isaa keessa dhaabannee jirra. Hagalumaattis waaqayyoo inni jalqaba nu bu'uureesse hagalumaatti nu waliin haa ta'u. Maal jedhaa Ermiyaas 6:16 irratti akkuma dubbate waaqayyo akkas jedha, daandii irra dhaabadhaa, ilaalaa daandii ishii dura gaafadhaa, ishii gaariin kam akka taates beekaa ishii irra deemaa, lubbuu keessaniif boqonnaa argattu akkuma jedhe sana. Kanaaf nus daandii kuni ortodoksiin daandii dhugaadha, daandii sirriidha jennee lubbuu keenyas taanaan itti wareegamuu qabna jennee maatii keenya irraallee adda baanee akkasitti jiraachaa jira jechuudha. Kanaaf amantaa keenyatti illee baay'ee jabaannaa yeroo hundumaa obboleettiin kiyya sin jirti ani illee nan jira ofumaa wal jabeessina mana keenya keessaa qofaadha jechuudha ortodoksiin.
Egaa balaan kun gaafa sirra qaqqabu akkuma jalqaba sii kaasee haala kanaan kan ati ooltee waa'ee kana hoo akkamiin haala kamiin fudhatan ati balaa kanarraa isheetu na oolche haadha keenya qulqulleetti dubaruu maariyaamiitu na oolche gaafa jettu hammam fudhatan hammam amanan isaan. Eeyyan egaa guyyaa sana abbaa kiyyaaf illee ani bilbilaan ture jechuudha. Otoo gara sana hin deemiin bilbilaan ture irra deddeebi'ee namni bilbila narraan kaasne guyyaa sana jechuudha mudannoo kan qabu. Yeroon ani hospitaala galee hospitaala doktoroonni naqa dhaabatanii nama rammaraa turan yeroo sanatti abbaan kiyya bilbilaa ture jechuudha. Yeroo sana doktoroonni bilbilaa na harkaa fuudhanii isaantu kaasee dafii qaqqabi jedhanii itti himani. Inni kan jiru Adaamaa miti. Sa'aatii sanatti inni Adaamaatti rukutame jedhee akkasitti yaadaa ture. Yeroo sana isaanillee baay'ee dhiphachaaf baay'ee bu'aaf wantoota hedduutu ture. Gama maatiitiin jechuudha. Yeroo kanatti balaa kana ergasii akkasittan oolee kunoo siilii qulqulleetti dubroo maaramii kennaa akkasitti baadheen jira. Otoon kennaa kana qabadhee deemaa jiruutti siiliin sun immoo mastaayitii nu gaarradee akkasitti lubbuun kiyya oolee jedhee gaafan dubbadhuuni dhugumatti amantaan keessanii si fayyiseera amantiin kee si fayyiseera kanaafuu Waaqayyo haa galatu jedhanii Waaqayyoon galateeffachaa turanii guyyaa sanatti jechuudha. Keessaayyuu ajaa'iba kan ta'e anumallee deebi'ee kan ajaa'ibu guyyaa sana ganama jechuudha. Harmeen kiyya mucaa kiyya yaadee jettee obboleetti kiyya ishee ortodoksii kanaan suura sanaa fidii har'ani waan isaan beeku jettee garaan ishee beekee ture jechuudha. Akkan isaanirraa dhagahetti jechuudha. Guyyaa sanaas obboleettiin kiyya suura kiyya fuutee achi girgiddaa gubbaa siilii haadha keenya qulqulleetti dubroo maaramii keessa akkasidha ture. Ganama sana siilii mastaayitii haadha keenya qulqulleetti dubroo maaramiitu mana jira. Achi keessa ergasii harmeen kiyyallee galgala ergaa tureeti. Siilii dubroo maaramii keessa ture suura kee kunoo ganama sana ani midhaan hin nyaanne guyyaa sana maal akka ta'e hin beeku garaan kiyya na raafama jettee harmeen kiyya akkasitti dubbachaa turte. Deebi'eet immoo galgala sana immoo dubroo maaramiin ani siilii ishii qabadhee otoo hin deemaa jiruuti ajaa'iba kana raawwatte jechuudha. Isaanillee baay'ee tokko ajaa'ibsiifatanii Waaqayyo haa galatu dubroo maaramii haa galatu jette haati kiyya jechuudha. Dhuguma egaa hordoftoota keenya akkuma obboleessi keenya kaasee amantaa ofiitti jabaachuun hanga dhumaatti cimuuni hanga kana balaa hanga kanarraa hanga oolutti nama jabeessuu isaa obboleessa keenyarraa dhageenyerra waan baay'ee nama ajaa'ibuudha. Waan baay'ee obboleessa keenya irraa dhageenye egaa hanga dhumaatti viidiyoo kana waan daawwattaniif guddaa galatoomaa isiniin jedha. Dhumarratti obboleessi keenya dhaamsa gabaabduu akka dabarfatuuf yoo dhaamsa qabaate carraan kennaa fi dhaamsa hin qabu yoo ta'e garuu sagantaa keenya goolabuutti jirra. Obboleessa keenya wanti dhaammattu jira tarii kunina hafeera kana osoo hin dubbadhe wanti jettu yoo jiraate carraan siif kenna. Yaada kee goolabuuti sagantaa keenya guyyaarraa kan maan xumuru. Tole ani dhaamsina ni qabu hundumti keessan warreen chaanaalii kana hordofaa jirtan hundumti keessanuu amantaa ortodoksii kan hordoftan hundi keessanuu ajaa'iba qulqulleetti dubroo maaramiin raawwatte kana argaa jirtu. Dhugumatti qulqulleetti dubroo maaramiin ajaa'iba ishee ofirratti waan hin argedhaaf qulqulleetti dubroo maaramii laphee keessaniin yaada keessaniin qabattanii deemtan taana eessattuu haa ta'u dhiphina keessattis haa ta'u qorumsa keessattis haa ta'u gadda keessattis haa ta'u gammachuu keessattis haa ta'u yeroo hundumaa harmeen keenya qulqulleetti dubroo maaramii akka nu gargaartu abdadhaa isiniin jechuun barbaada. Anna biraan immoo qorumsi kamillee ni haa jiraatu amantaa keessaniin jabaadhaa. Anaaniyaa Azaariyaa Misaa'eliin abidda keessa dhaabatanii Waaqayyoon galateeffachaa turanii isinis yeroo ammaa kana yookiin
gaddarra kan jirtan yeroo hundumaa gaaffii kan isinitti ta'u waa'ee jireenya keessanii waa'ee keessaniif furmaata dhabdanii yeroo hundumaa imimmaan keessan kan lolaastan akkasumallee hospitaala keessa ciisanillee yeroo ammaa kana kan dhiphatan hedduu isaanii jira. Daandiirra taa'anii kan dhiphatan hedduu isaanii jira. Dhugumatti dubroo maaramii namni qabatee badee hin badu. Kanaafuu dubroo maaramiitti bu'aa amantaa keessan jabeessaa. Amantaan kun salphaa miti. Kanaafuu amantaan keenya immoo kan amma laallu kan osoo hin taane kan samiidha waan ta'eedhaafu amantaa keenya jabeessinee haa eeggannu, jabeessinee yaa tikfannu isiniin jedha. Akkasumallee immoo qoramanii bahuun obsa fida. Obsi immoo abdii fida akkuma jedhu kitaabni qulqulluun. Ani qormaata kana natti dhufas jedhee yaanne yaa kiristaanummaan egaa gatii nama kaffalchiisti waan ta'eedhaafu qorumsa kana keessa arjummaa waaqayyootiin darbeen jira. Uummanni hundumtiyyuu immoo obsas yoo biraa baradhaatiin qorumsi kamilleen yoo jiraate amantaa keessanitti jabaachuu qabdu. Akka ergamoota akka qulqulluu Gabrielii akka qulqulluu Mikaa'elii jabaachuu qabdu. Amantaan keessanii amantaa xiqqoo miti, amantaa guddaadha. Kanaafuu jabeessuu qabdu kan jedhuun ergaa qaba. Horaa bulaa deebanaa galatoomaa isiniin jedha. Egaa obboleessi keenya gabaabsee ergaa isaas nu teechisee jira. Namni abdii qabaachuu akka qabu, obsa qabaachuu akka qabu waan baay'ee nu kaasee dubbate. Obboleessa keenya istiidiyoo keenyatti argamtee muudannoo sirra gahe kana waan nuuf qooddeef hordoftoota keenya biraan waan geesseef maqaa koo fi hordoftoota kootiin guddaa galatoomiin siin jechuu barbaada. Egaa hordoftoota keenya akkuma obboleessa keenyarraa dhaggeeffachaa turtan haati keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaamiin raajii hamma kana ga'u raawwatteetti. Kana garuu kan argu hundi waan amanuu danda'uudha. Kanaaf dhuguma dubbachuuf taananii haati keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaamiin bakka ishee waammannetti bakka ishee qabannee baanetti balaa akka kanarraa akka nu eegdu yeroo hundumaa laphee keenyan amanuu danda'u akka qabnu obboleessi keenyas nuuf dhaameera. Hanga dhumaatti viidiyoo kana waan daawwattaniif guddaa galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Guyyaa har'aaf sagantaan nuti qabanne kanuma hanga yoonaa hordoftanii torban keessummaa biraa qabannee hanga isiniif deebinutti torban nagaa isiniif haa ta'u. Osoo hin xumuriin dura garuu warreen hanga yoonaa osoo sabiskiraayibiin godhin viidiyoo kana daawwachaa jirtan chaanaalii kana sabiskiraayib gochuun nu jajjabeessaa. Viidiyoon kun yoo isinitti toleera ta'e nama kan biraaf sheer gochuun dagatinaan isiniin jedha. Hamma dhumaatti waan nu daawwattaniif guddaa galatoomaa. Torban nagaa isiniif haa ta'u. Horaa bulaa deebanaa nagaatti.